ajaa'iba baadiyyaa sanii gadhiisee jechuudha. Baadiyyaa sanii gadhiisee jechuudha. Bubbee sanitti dachiin abbaa isii nafne, manni isaanii nafne, sangubbaan haati isii abbaan isii du'anii jechuudha. Deemeetiin firaa waan rabbiin keenya soorachiise jiraadhaa jedheen. Egaa akkasitti kophaa haftee jechuun taate tun intala dhalaatiin kunillee intala dhiiraati. Saahibummaa tun ilaa jaalalatti, ilaa jaalala dhugaatti ichi garagaltee jechuudha ta'uttoota keenya. Sanbooda inni haalli isaa xiqqoo kabintootaa fi hordoftoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan kanaalii dursaa Orooti. Akka ammoo waan dursaa Amiin. Garaan tanallee viidiyoo haarawaa fi seenaa haarawaan isinii dhufnee isin ja'a. Yeroo osoo seenaa hanyatti hin tarree like, subscribe, commentii waan kana godhuun dagatinaa. Hanga xumura qophii hanyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Seenaan anarraan kan isin himu seenaa dhugaati. Seenaan nama an beeku yeroo ammaan tanaa jechuun wajjin jirruudha. Garuu ammoo maqaa isaa isiniin dhahu akka maqaa isii isiniin dhahu seenaa dubartiiti. Egaa seenaan isii akkam jedhee eegala. Biyyatti nagaan jiraachaa turte isii fi obboleessa isii, abbaa isii, haadha isii jechuudha. Baadiyyaafis jiraachaa turanii baadiyyaa Yaman olii kana jechuudha. Maqaa baadiyyaatillee isiniin dhahu. Nagaan jiraachaa turanii jechuudha. Abbaan isii dachii qaba. Dachii isaan nagaan qotatee waan rabbiin irraa kenneef gurguratee kaan ammoo midhaan irraa nyaataa jechuudha. Egaa osuma akkatti itti fufanii jireenya nagaa osoo jiraachaa jiranii rabbiin fatanaaf jechuudha. Bubbee ajaa'ibaa baadiyyaa sanii gadhiisee jechuudha. Baadiyyaa sanii gadhiisee jechuudha. Bubbee sanitti dachiin abbaa isii nafne, manni isaanii nafne, sangubbaan haati isii abbaan isii du'anii jechuudha. Isii fi obboleessa isii qofaatu hafe. Egaa daawwattoota keenya hara dhaqanillee hin qabani, namallee hin qabani, isiif obboleessi isii dirreetti hafanii. Akkasii mootummaan isii tan fuudhee isiniin gargaara jedheeni karaa fannoo diimtuu takka ammoo qayyi masqalii kennee jechuudha. Achitti egaa gizee jiraatan baandiidha, baandii guddaadha. Ishii qofaa miti nama hedduudha. Nyaanni nagahaa isiin dhiyaatu, bishaan nagahaa dhugdee hin quuftu, daara nagahaa uffattee hin baatu jechuudha. Jireenyi akka hamaatti itti ulfaate. Garuu ammoo obboleessi isii kun ilma dhiiraati. Lakkuma deemaa yeroo guddatee egaa toora shabaabummaa ana dargaggummaa fidee egaa obboleettiitii jireenyi an jiraachaa yeroo keessatti naaf hin taane jedheen an akka kanatti jiraachuu hin danda'u. Deemeetiin firaa waan rabbiin keenya soorachiise jiraadhaa jedheen. Egaa akkasitti kophaa haftee jechuun taate tun gizee kophaa haftee halkan kenneene taate tun takka dubartiin tun jechuudha. Harka abadan humaa hin kennine. Suma akkas jaanii deemaniiti amatarraan amata guyyaan deemeet egaa baandii san keessatti rabbiin xiqqoo haala raaffisee fi nyaanni nagaa namaa dhiyaatu eegale, bishaan nagaa dhuguu eegalanii, daara nagaa uffatu eegalte jechuudha. Dalagaa achuma keessa argatte jechuudha daawwattoota keenya. Achi gubbaan mucaa tokko wajjin wal barte, mucaa kana saahibu walitti ta'anii egaa bakka dalagaa bakka takka hojii dalaganii. Mucaa kunillee akkuma isiiti haadha abbaa hin qabu jechuudha. Obboleeyyan hin qabu jechuudha. Kophaa hafee jechuudha akkuma isiiti. Egaa osuma guyyaa hojii deemu isilleen intala dhalaatiin kunillee intala dhiiraati. Saahibummaa tun ilaa jaalalatti, ilaa jaalala dhugaatti ichi garagaltee jechuudha ta'uttoota keenya. Sanbooda inni haalli isaa xiqqoo bareedaadha.
manallee ni qaba. Haalli jireenyaa isaatillee xiqqoo ulfaataa miti akka isitti. Isin ammoo isittillee ulfaataa miti garuu hanga duraanirra ni jira jechuudha. Akkasitti natti heerumtaa jedheen fuudhuun barbaada. Akkasitti isin tun gammachuu keessa waan jettu wallaaltee gammaddee taamayyee rakkoon qabu jetteen. Akkasitti aruuza nagahaa godhatanii jiruu nigee nagahaa jiraatanii jechuudha wantoota keenya. Egaa seenaan isii tun ergaa maaliin nuu qabdii mee halaallu. Hanga fedhe addunyaan tun si jabaatu ati abadan harkan kennin. Maaliif rabbiin maal jedhee azza wa jalla quraana isaa keessatti wa ufawwidu amrii ila Allah inna Allah basirun bil ibad jechuudha. Waan addunyaan tun si goote waan addunyaa kanarratti si dhibbatte hunda itti kenni. Rabbii si uumeetu rabbii nama kana uumeetu waan si godhu beekaa jechuudha. Rabbiin waan kana nuun jedhe hanga fedhe addunyaan tun si dhibbattu si rakkattu waa fedhe taatullee harka kennuu qabdu. Egaa daawwattoota keenya anu akka bataa dhuunfaa kiyyaatti jireenya addunyaa kanatti umriin hangaan jiraate kishoo kana keessatti waa baay'een argee waa baay'een na quunname. Jireenya addunyaa kanarreen baay'ee hedduu akkanatti dhibbatee na rakkise nama hundaan na jijjiirame namaan an inni kun jecha kana naan ni ja'a je'ee guyyaa tokko keessatti yaanneetu jijjan taane naan je'e garuu kan hundarra hin cabne harkan kennine. Maaliif waan rabbii kiyyarraa abdii qabuuf inni addunyaa tanarratti abdii rabbii isaa qabu hangam fedhe haa ta'u abadan harkaan lafaan qabatu. San gubbaanillee daawwattoota keenya rabbii keessan yaadatu irraanfatinaadha. Hanga dandeessu salaata kee hin dagatin hanga dandeessu salaati. Egaa addunyaa kanarratti shayxaanni waa meeqa si godhuu danda'a. Salaataan irraa si fageessuu danda'a. Rabbii keetirraa illee si fageessa hatta. Garuu ammoo ati hanga fedhe taatullee harkan kennin. Rabbii kee yaadadhu. Rabbii kee gabbari. Namatti daban yaadin. Namaaf qoodhi. Yoo ati namaa qooddite namaaf yaada bareedaa tokko yaadde Rabbillee si yaada. Garuu ammoo haasinni si haasidu Rabbumatti ol kenni. Namni si haasidu sun ifiif waa if godhe malee ati waa sin godhu. Maaliif jechuudha? Kennaa Rabbi sii kenne san si haaside jechuudha. Waan Rabbiin sii kenne san jibbee jechuudha. Akkamiin Rabbiin sii kennaa? Namni kun maaliif na haasida minaan hin jettee sammuu ta'e if jeequun qabdu abdan waan fedhe ta'e. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon keenya kaarraa asii walabnaa isiniin jenna. Viidiyoo tanaa naa birootiin vloggii birootiin reaction birootiin walitti deebinu. Like hunda gatinaadha. Namni ammoo channel kiyyaaf haarawaa subscribe godhaa. Commentii nuu barreessaa seenaa kana dhaga'uudhaaf maaltu isinitti dhaggeeffame. Egaa seenaan akkanaa kun yoo das isin jedhe commentii jala naa barreessaadha. Seenaa akkanaa nami feenaa naan jaadha. Anillee seenaa adda addaatiin isinii fida. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinu. Nagannaa turaa isin jaa daawwattoota keenya fi amaanillah.